Uraazii Abbaay warra bosona jiru jaalmarroo faa jaalgollicha namoota kanneen galchuuf deemanii haga mul'ata dukkanaa uummata Oromoof warra hawwaniidhaan jedhama yaada. Jaalmarroo jaalgollicha akkasumas WOBON walumaa galatti hagalan jettu hamma bilisummaa isaa galmaan ga'utti itti fufuun qaban. Abiyyi Ahmad tokkoffaa uummata Oromoo irraa bu'uu qaba. Oromoonni akka Oromoo Itoophiyaa keessatti akka Itoophiyaatti laallamna anaaf gaafiidha. Mul'iliki fi oggaadhaani shaaman ifee fi siidaan isaa dhiqamaa fi jira. Oromoon ammas Abbaayaf deemee du'a yaani Gibxi nu ajjeesu nu wayya Abiyyi nu ajjeesurra. Oromoon kammaan hin hidhatin iyyuu akka hidhatu barbaadaman. Mee Abiyyi Ahmad jecha tokkoon ibsime. Bakka harreedha namichi. Ofii ammatti dhimmi bishaan Abbayyaa uummata Oromoof sadarkaa ta'ee yookaan immoo tooppikii ta'ee dhiyaachuuf hin qabu. Maa galansi? Maalumaaf galanii eessa galan? Abiyyi Ahmad jecha tokkoon ibsime jecha. Wanni amma deemaa jiru umrii dheereeffachuudhaaf. Tokko gawwaamuun dhiirummaa, lama gawwaamuun harrummaa jedha. Magaalaa Dirree Dhawaa komaantii poostila jirti warri nama ajjeese akka saatina ufan hidharraa gallakkifamanii uummata keenya amata 20 amata 30 irratti murteessanii jiran. Saddaan jiras. Galiin jedhamu achuma taa'ee ofirraa mormu. Dr. Abiyyi Ahmedii fi Itamar Jorsumii obbo Buraanuu Juulatti jechuudha. Isaan kun itti gaafatama seenaa jala abadan jirri hin baan jechuudha. Gartee wanti abdii raggaasa irratti ta'es kanuma jechuudha. An akka kiyyatti kan dura galeefuu baay'een gadda baay'ee kaawwan summiidhaan ajjeesanii. Namni Abiyyi faa amane namni biltsiginnaa amane jaarsummaa jedhee jaarsummaadhaaf deemu jaarsummaa kana keessa seen ullu Oromoo miti. Gagamaa wayii jedhana wallaahi loona gagamaa sana wallaahi akka gantu bakka yaa hattuu gantu. Uraazii Entertainment. Ashamaara kan ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu nagaa qabdu isin jecha kan daawwachaa jirtan kun Uraazii Entertainment biyya Jarmanii irraa qeerroon Jarmanii irraa biyya Jarmaniitti argamanii hiriira nagaa gochaa jiru. Hiriira nagaa kun ajjechaan akkasumas hidhaan ummata Oromoo irratti geggeeffamu komaand poostiin Wallaggaa fi Gujii irratti geggeeffamu haa dhaabbatu jechuudhaan mee amma gaafilee muraasa si gaafadha. Jaalmarroo yookaan jaalgollichi WOBON bosona jiru hagalammoo jechuun jaarsu waan akka jaarsummaa ho'i ka'ee galamee jira. Abiyyi amananii hagalan jetta. Okay, duraan dursoo ani maqaan koo Muniir Abubakar nan jaanii yookaan qeerroo Oromiyaati. Wanni amma deemaa jiru umrii dheereeffachuudhaaf. Araara ja'anii kaleessaas asoo WOBON uummata Oromoo amantee abbaa gadaa amantee hawaasa Oromoo amantee Oromootiitu aangoorra bahee jettee lubbuu isaanii gurguranii WOBON harka kennite hunda amma dararaa keessa jiran. Amma WOBON fi waa'ee amma propagandaan oofaa jiran kuni umrii itti dheereeffachuu fi saniif Oromoon hanqa fala harkattuu hanqa bilisoomtu amma booda if ganuu hin qabdu gawwoomuun qabdu. Tokko gawwoomuun Oromoo maal jette makmaksa keessatti tokko gawwoomuun dhiirummaa lama gawwoomuun harrummaa jette ni beektu. Ani akka kiyyaa kanaan mootummaa kanarraa abdii tokko hin qabanii Oromoon kaabaa fi kibbatti isaan cinaa dhaabbattee hin galiniin jaan gabaa uummata akka na gaafatteetti. Dhaamsi uummata Oromootiif qabdu. Ani dhaamsi uummata Oromootiif qabu waan qabdaniin waraana keessan bira dhaabbadhaatii fi gargaara sappoorti godha. Hanqa alaabaan teenya Finfinnee irratti dhaabbattu hanqa furmaanni dhugaa dhufu furmaana ipidiyoon amanina ipidiyoon dirqama hanqa aangoo gallakkistuu qabsoon teenyatti fufa. Qabsoon teenyatti fufa hanqa bili qabu Gujii Wallagga magaalaa Dirree Dhawaa komaantii poostila jirti irra guddaan namni kan beekne magaalaa Dirree Dhawaati. Warri nama ajjeese warri nama dhibba meeqa qotee bulaa keenya daldalaa keenya hawaasa keenya kan aggaase akka saatina ufan hidharraa gallakkifamanii uummata keenya amata 20 amata 30 irratti murteessanii jiran. Ammallee Dirreen Dhawaan komaantii poostii jala jirti. Waan hin akkanatti ifa sinii godhe Wallagga namoyyuu fi haasawaa jira kana namni quban qabu irra dabalataaf Wallaggaa fi Gujiin haatattamaan Arsiin Baaleen Shawaan bira dhaabbattee komaantii poostii on dhaabne fincilli diddaa gabrummaa warraaqsni haaraan eegalamuu qaban jaa. Obboleessa keenya Ridii Magaan waliin jirra. Maqaan kee guutuun Ridwaan Kadir Amaan Foogee Baatii. Gahee galachaan kennini. Mee har'a mootummaa Itoophiyaa mormuuf iddoo kanatti argamne uummanni biyya keessaas dhumaa ajjeefamaa jira. Mee wanni sitti dhagahamu maal? Ani wanni na dhagahamu yoo jira taatee jechaadha. So waa'ee politika kanallee baay'ee irraa hin beeku. Wanni haga irraa beekuun kanatti dhagahamu Oromummaa kiyyaan jechaadha ni falmadha.
Kanaafuu jechaadha nu marti kenna yoo wanni ani uummata biyya keessa jiru fi biyyoota garaagaraa jiraniif dhaamuu barbaadu. Nu marti kenna yoo falmannee ta'in jechaadha so harka hin kannine waggaa ibba tokko fayyuu harka hin kannine saniifuu ammallee so harka hin kannin falmannee falmii keenya hana hinjifachuu qabna. Nu marti kenna yoo akkamitti akka hinjifannu immoo hiriira ba'uudhaan biyyoota garaagaraa irratti jechaadha mootummaa kana wanna inni hojjete uummata addunyaatiif ibsuudhaan akka birrii helfanii hin goone jechaadha hin gargaarreen irraa dhaabsuudhaan kanaafuu mootummaa kana buusuu qabna jedhaatin jecha kana jecha mootummaan kun maal isin jedha isin jedhu warra biyya kanaa tokko hin beekame wala warra asin duraa uummata akkas godhaa ture san maqaa isaa dha'uun barbaadu namtichuma san dhufee jechuu barbaada. Hitler jechuu. Dha'uu hin barbaadu abboon fichisiisaa taa'e. Okay, mee wanni an si gaafadhu ammallee amma Abiyyi Ahmad jechuun I don't know amma Koreen araara wahii dhaabbatee jira abaa'oo warra bosona jiru jaalmarroo fa'aa jaalgollicha namoota kanneen galchuuf deemanii haa galan moo hin galin jettu. Laa maa galansi maalumaaf galanii eessa galan namtichi waadaa kenna awwala iyyuu nurraa fuudhee akkana isin bulchadee waadaa uummanni Oromootti kenne nyaate amma jallee galchee wanni inni achi gala jedhuuniif ummata manuma hidhaatti achi dabarsuuf malee wanna bareeda kamiif wanni gootaati namni awwala takka hin gowwoomu lammaffaa gowwoomuu hin danda'u namni sii galee maaliifuu waan awwalaa isa yaadata waan ta'eef kanaafuu akka hin gallee jedhaane aboo maalin jettaa boo galatoomii ulfaadhu mee Abiyyi Ahmad jecha tokkoon ibsi jecha tokko lama sadii afur illee goyyoo dangerous people is a big tanaan ibsaanis the dangerous yeah the dangerous the dinosaurs the dangerous. Okay, alles klar, galatoom. Mee ummanni Oromoo biyya keessa dhumaa jira har'a hiriira nagaa biyya Jarmaniitti baanee waan kana mootummaa bilxiginnaa Abiyyi Ahmad mormaa jirra mee maaltu sitti dhagama? Wanti natti dhagamu mootummaa biyya jiru irratti hiriira kanatti baanee amileedhaan ka'uudhaan ummanni Oromoo biyya kana keessa jiru isa qeequudhaan kana raawwachuu isaaniitiin baay'ee takkanatti itti gammada. Kanaafuu mootummaan biyya Abiyyiin kun uummata keenya miidhaa waan jiruuf uummata keenya waan inni miidhaa jiru kanarraa akka inni irraa dhaabatu jedha. Okay, mee waraana bosona jiru waraana abaa'oo woboo jaalmarroo jaalgollicha maali kanneen hin galchine jettee koree wayii dhaabbatteerti waraanni abaa'oo ka qawwee hidhatee bosona jiru kun galuu qaba moo hin galin jedha. Aboon galin jedha aboo achuma taa'ee ofirraa mormu haga mootummaan Abiyyi yookaan ammoo Abbaay jedhamu kunirraa ka'utti ofirraa jaalmarroon achuma xaaxaa godhee ofirraa achaa baasu jedha aboo. Okay, mee Abiyyi Ahmad jecha tokko yookaan lama sadii afur hin ibsi. Abiyyiin gantu gagamaa wayii jedhaan wallaahi noona gagamaa sabna wallaahi akkas jedhee ibsa. Gantu jettaan gantu bakka yaa hattu gantu fooki Abiyyi wallaahi. Mee amma osoo Abiyyi ijaan argite akkam goota? Wallaahi bil akkana qabeechu indam godha akkanatti seenaa wallaahi bil asamo. Har'a aktiivist Saad Yusuf wajjin argama mee Saad mee haala biyya keessa jiru fi akkasumas waan har'a sitti adeemsifamaa jiru kana gabaabsiin haa ibsime. Galatoomii carraa kana naa kennuu keetiif abbaa Oraazii Entertainment obbo Xayyii Abdii Waaqoo jechuudha. Egaa ka inni jalqabaa biyya keessatti wanti deemaa jiru waan Oromoo gartee mataa gaccabsu Oromoo hamilee cabsuudhaaf dorsisni garaagaraa godhamaa jira guyyaa takkatti namoota 9 hooggantoota jaarmaa bilisummaa Oromoo fudhanii hidhanii jiranii komaandi poostii seeraan alaa kan paarlaamaan biyyattiitiin hin ragga'in kan limitii yookaan ammoo hanga hin qabne seeraan ala seera biyyattiirra kan jirre Oromoo irratti labsamee jira Gujii fi Boorana jechuudha. Neetworkii cufanii uummata keenya ajjeesuu qabeenya isaanii saamuu uummata dorsisuu halkan mana cabsanii mana namaa seenanii abbaa wata fudhanii deeman ijoollee xixiqqoon bu'aa jirtu ijoolleen abbiisuu ta'aa jirti. Shamarran gudeedamaa jiran argaa jira dhagaa jira ilmaa fi abbaa walirra dhaanii miira muranii jiran agarree jira kun gocha garra jabina gocha shuukanneessaa jibbiinsa tuffii uummata Oromootiif qaban kan Oromoota Oromoo gaggeessaa jiran jechuudha. Kan ammoo olaantummaadhaan hoogganaa jiru ajajaa waraanaa waliigala Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi Itamaa Jorshuumii obbo Biraanuu Juulati jechuudha. Isaan kun itti gaafatama seenaa jala abadan jarri hin baan jechuudha. Oromoo hidhamtoota hunda isaan olaantummaadhaan hoogganaa jira. Abbaa kamuu haa ta'u abbaa kamuu wanta biyya san irratti gaaga'ama fidu siyaasa biyyattii san diigu kamuu ajaja Abiyyii fi ajaja Biraanuu Juulatiin alatti namni kamuu raawwachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gochoota gartee wanti abdii raggaasa irratti ta'es kanuma jechuudha. Dr. Shuggut Galataa farratti ta'e haga dhiifamanii isaan malee guyyaarraa kanaa maal dhageenye amma dhageettee jirtanii kanama kana warra jaal abdii isaa raggaasaa gaafachuu mana hidhaa dhaqe isaan hidhan kun gocha kana caala shuukanneessa maal eegdatiin
kun kaayoo oromummaa oromoo cabsuuti amma biraanuu jullaa maal jedhe kakate ji'a sadii keessatti jaalmarroo qabee sin garsiisaa jedhe ji'a sadii miti waggaa lamattuu qabu dadhabee jira jaalmarroo. Koreen araaraa yeroo lammaffaatiif dhaabbatteerti. Mee waraanni bosona jiru kun jaalmarroon faanti goollichi akkasumas WOBON bosona jiru hooggantoonni biraas haa galan jettee yaaddaame. Amma uummanni Oromoo dhugaa haqa jirtu addan baasee sirriitti beeka. Maaliif jalqaba koree araaraa dhaabbatteen odoo nageenyi hin bu'in isaanuu ganamanii har'a hidhatti darbamaa osoo jiran agaran. Har'a guyyaa har'aan kana osoo hidhamaa jiran agaran. Namni Abiyyi faa amane namni biltsiginnaa amane jaarsummaa jedhee jaarsummaadhaaf deemu jaarsummaa kana keessa seen illu Oromoo miti. Oromoon dhugaa kan kaayoo qabu kan ejjennoo qabu kan Oromoon gurguranne sobaan biltsiginnaan keessa kette Dr. Gammachuu baay'ee galatoomfachuun barbaadan onni irraa jechuudha. Shira biltsiginnaan fedhii isaa malee isaa kuma qabne maqaa koree araaraa keessa jedhanii hayyoottan profeesaroota agarra jira muddiifallee miidiyaa duratti agarra jira warroota silaarra doktora hayyoottan jedhaman Oromoo walii qabatanii jaarsummaa jedhanii deemuu danda'an mallee laal maaliif shirrii abbootii gaddaatii fi aktiivistoota hayyoota Oromoo qabatan itti milkaa'anii jiran san waraana tokko galchanii jiran waraana sanis kaanidhaa kaan doorsisa deebi'ee biyyaabee jira jechuudha. Kanaaf WOBON galuu qabu jaalmarroo ummanni Oromoo abdii guddaa sirraa qaba. Si qofa tala jira. Jaalmarroon gallan Oromoo aduun itti dhiitee jirti jechuudha. Jaalmarroon gallan Oromoon kana booda carraan inni qabu natti mul'atu. Gabrummaa jaarraa tokko oliitiif ammallee Oromoon saaxilamuu deema jechuudha. Sanuu dhaloonni amma jiru kun yoo gartee seenaa qabsoo keessa bahi yoo ilma isaa kan dhalchiisne ta'e dhaloota jenereeshinii sadii booda isaan maal barbaadan Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaa balleessuudha. Dhumatee jira. Okay, mee Abiyyi Ahmad yeroo baay'ee ajandaa jijjiirsiisuudhaaf qabsoo Oromoo haajaa gochuudhaaf ajandaa haaraa nu uuma gabaabsitee naaf deebifta. Waa'ee dhimma laga Abbaayyaa kana gadi baasanii amma Oromoof maal dhimmi kun Oromoon akkamitti ilaaluu qaba gabaabsinaa deebisi. Nama nageenya qabutu nama rafee bulutu diinagdeedhaaf yaada. Ati waan nyaattu hin qabne ati manni kee gubachaa jiru manni kee boba'aa jiru mana nama biraa dhaamsa jedheen deeman har'a Abbayyaan osoo biyya fedhe bakka fedhe keessa ka ta'u taate dhiigni Oromoo tokko jiguu hin qabu lubbuun Oromoo tokko bahuu hin qabu kana ka jechuun danda'e maaliif lubbuun Oromoo tokko sababa laga hidha Abbayyaa bahuu hin qabu maaliif akka jennu taate laga hidha Abbayyaa dinagdee biyyattii ni fayyada ka fayyadu ammoo uummataa miti. Angoota mootummaa shiftoota hattoota warra biyya Itoophiyaallee dur zarafaa turetu itti fayyadama malee uummanni keenya miskiinni saantimii takka argatu saantimii takka osoo har'a lagni Abbayyaa beenzila nafxaa akka biyya Arabaa ta'e yaa'e Oromoon tokko saantimii takka maal irraa fayyadama akka dhuunfaatti maal irraa fayyadamta obboleessi kee biyya keessa jiru maal irraa fayyadama. Hooma takka. Wanta akka kanaafuu jechuun uummata Abbaay ከመገደቡ በፊት የኦሮሞ እናቶች እምባ ቢገደብ የቻ ጅራ namoonni hedduun wal argine akkasumas ana akka dhuunfaattis beeka aktara Oromooti yeroo baay'ee koomedii adda addaa diraamaalee garaagaraa hojjechuun beekama amma haala biyya teenya keessa deemaa jiru kan akkamitti ilaaltame. Wallaahi haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Yaa jechuun uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qabsooyitee itti dhiidee itti duutee qabsoo kana asiin geettee turte qabsoo kana dammoo amananii uummanni kun nama kenna jaanii itti kennanii eegasii dammoo deebi'anii uummatuma keessaa bayanii uummata keessaa dhalatanitti zooranii wayitaa waan akkana irratti dalagan baay'ee nama jibbisiisa baay'ee illee namatti dhagayama yaa maal gootaree. Okay, waan asi gaaf mee amma jalqaba koree araaraa jedhanii uummata hidhattoota WOBO abaa'oo bosonaa galchanii rakkinni hedduutu irra gahe ammas akka haarawaatti koreen araaraa ohii dhaabbatee jira jaalmarroo jaalgollicha akkasumas WOBOon walumaa galatti haa galan jettamoo hin galin jettame. Ani akka kiyyetti jechuudha wannummaan ani amma Oromoo irraa abdiin ani qabu yoo ka jiraatu taate jaalmarroodha warra bosona jiru jechuudha. Oromoon kammaan hin hidhatin iyyuu akka hidhatu barbaada malee jechuudha akka bosona jiru haa galuun waan fakkaanne ka duraaniitu dogongora ka tareeyyuu dogongora guddaadha. Okay, mee Abiyyi Ahmad jecha tokkoon ibsime.
Abiyyi Ahmad akka ani ibsu aboo hin jiru maal nafxanyaa qomaaxaa malaaxaa jedhee si haayisu maal sinaa jiru. Okay. Galatoomii. Bakka harreedha namichi. Okay, galatoomii maqaan keen? Maqaan kee Tuujubaa Gaariin jedhama. Okay, mee amma gaafilee muraasa si gaafadha. Mootummaan amma mee jechuun waan biyya keessa deemaa jiru uummanni Oromoo guututtuu beekaa. Arras qeerroon hawaasni Jarmanii qeerroof qarreen uummanni keenya asitti bahee mootummaa bilxiginnaa Abiyyi Ahmad mormaa jira. Gaafinan si gaafadhu koree haarawaa akka araara tokko dhaabbatee jira kan WOBO galchuuf qophaa'e. Uummanni Oromoo jalqaballee namticha kana Abiyyi Ahmad amaneeti tarii namni Oromoon suusii yookaan haraaraa lolaa hin qabu namni jaallatee qawwee baatee bosona seenu hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo jalqaba amanee akka WOBOon galuu WOBOon muraasni galeessu waan irra gahe hin beekna. Mee amma koree araara haaraa dhaabbatee jira. Mee WOBOon haa galu moo maali mee ati mee yaadni kee maali asirratti? Galatoomii ati yaada bareedaa addanaa kaaftee dhimma WOBO gashuu ammaa kanarratti yaada Dr. Gammachuun bareechee addanaa siibsa. Dr. Gammachuun jala muree bareechee ibseera jechuudha. Mootummaa Abiyyi jechuun Abiyyi nama amaanaa Oromoo nyaate jechuudha. Amaanaa Oromoon qabsaa'ee dhiiga isaatti dhangalaasee ijoolleen Oromoo dhiiga isaanii akka bishaanii karaa irratti dhangalaasanii qabsaa'anii Abiyyitti aangoo isaanii fuudhanii addanaatti kennanii aangoo addanaatti qabsaa'anii fidanii addanaatti kennan sana amaanaa uummataa sana bareechee waan nyaateef kanaaf arrallee uummanni Oromoo inni karaa nagaan qabsaa'ee biyya keessa jiru kanneen akka Abdii Raggaasaa fa'aa kana fakkeenya fudhatanii ilaaltan kanneen akka Yaasoo Kabbadaa fa'aa kana qabsaa'ota Oromoo karaa nagaa qabsoofna jedhanii warri dhufanii jiraniyyuu lafanni addanaatti akka nadhii gammadaa fa'aa atuu uummanni Oromoo imimmaan isaa buusee duukaa bu'aa jiru balleessee waan jiruufi kanaaf wantoonni warri WOBO caakkaa keessaa gashina jedhanii qabsaa'an suni uummata Oromoo warra goomsanidha malee uummanni Abiyyi nama amaanaa Oromoo eegu jedhanii itti amananii kan hidhatee lubbuu isaa ofirraa eegaa jiru sana hin gashina jedhanii qabsaa'uun suni mul'ata dukkanaa uummata Oromoof warra hawwaniidhaan jedhan yaada kootti. Okay, mee uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Deeggarsi waraana kanaaf godhamuu qaba jettee yaaddame? Uummanni Oromoo bakka jirutti amma isaa danda'ametti qabsoo karaa nagaasa ta'uu qabsoo meeshaa hidhatanii warra baraa keessa jiratanii illee bifa isaa danda'ameen sirna Abiyyi sirna nafxanyaa sirna kaleessa dheengada uummata keenya waggaa 150 diktaaturummaa jalatti bulchaa ture sana bifa isaa danda'ameen qabsaa'ee ofirraa buusuun kanan dhaamsa dhaamaa fi jechuudha uummata Oromoo. Okay, kabiraan mallee mee wannan si gaafadhu Abiyyi Ahmad yeroo baay'ee qabsoo Oromoo ajandaa jijjiirsuudhaaf waa'ee wantoota haaraa gadi baasa amma immoo dhimma Abbaay laga Abbaay jedhee gadi baase ibsa warri Gibsi baasis argine Ameerikaanis Gibsi cinaa dhaabbachuu waan mee Abbaay Oromoodhaaf maali Oromoon wanni kun amma jechuun namni waan jalqaba iddoo kennuuf qaba waan lammaffaa iddoo kennuuf qaba tarii immoo namni hedduun nuyyuu hin galchuu uummanni Oromoo duugamaa jira. መጀመሪያ የኦሮሞ እናቶች እምባ ይገደብ አባይ ከመገደቡ በፊት ጀላን ናሞን ሄዱኒ ሜዋን ከን አከምት ላልተዋ አባይ ዲማ ቢሻን አባይ ረዲ አባይ ሁመተ ኦሮሞ ፊ ዲማ ሰደርካ ለምፋቱ መን ኦሮሞ ይላሉን ቀቦ ዲማ አባይ አጁዳ ሁመተ ሰደርካ መረጅሩ መን ኦሮሞ ገርቡማ ኬዛ hidha reebicha wanta hundumaa keessa uummanni Oromoo garbummaa sana jala waan jiruuf ammatti dhimmi bishaan Abbayyaa uummata Oromoof sadarkaa ta'e yookaan immoo tooppikii ta'e dhiyaachuuf hin qabu uummanni Oromoo illee kana deeggaruu hin qabu qeerroon Oromoo kana bareechee mormee qabsoosaa sirna nafxanyaa ofirraa kaasee eddesii booda edda jiraateetiti bishaan wayin bishaan edda ofiisaaf jiraate jechuudha uummanni Oromoo hin jiraanne hanga irraatti kanaaf dhimmi bishaan Abbayyaa uummata Oromoo amma ammaatti ni ilaallatu jedhaan kanan jedha yaada amma Abdii Raggaasaa akkasumas warri almost walumaa galatti jechuun akka danda'amu Daawud Ibsaa akkasumas obbo Baqqalaan Faantii ammallee Kamaal Galchuubaatti hundi isaanii qabsoo nagaatti amananii otuu jiranii maaliif hooggantoota isaanii akkasumas keessattuu haala gaggaraa nama nyaatuun hooggantoota kaafaa akkasumas miseensota kaafaa fi abaa'oo hooggantoota hidhaatti guraa jiranii Madam setin hooggantoota kanaaf qabdu maal mee jechuun steepin itti aanu maal ta'uu qaba obsilleen daangaa qaba. Uummanni Oromoo kana bareechee jala muree beekuu tureera sirna tokkoffaani
sirna Abiyyi amma geggeessaa jiru kana keessatti karaa nagaadhaan sirna dimokiraasiidhaan filannoo nagaa geggeessine sirna sana ofirraa buufna jedhee baay'een isaa abdachuuni baay'eetti kompileeksii jira maalirraa ka'eetti immoo jedha adeemsuma amma deemaa jiru kana keessatti amma yoo dana torbe darbe yoo laaltaniitu ta'e biyya dimokiraasiidha jedhanii faarsaa karaa nagaadhaan tochoota jedhanii dubbataa dhaqanii waraanatti ramadanii nama karaa nagaadhaan qabsaa'ee sirna dimokiraasii eegee tocho'aa jiru waraanni itti galee wanta barbaadu humna qabu irratti raawwatee qabsaa'ota abaa'oo jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bareechee kana jala muree sararee qabsoosaa bifa isaa danda'ameen qabsaa'utu irra jira jedhaniif dhimma kanarratti jechuudha. Haalli bilisiginnaan itti jirtu kaayuma kaleessa mallasii fi warroonni abbootii irree hojjechaa turan ammallee Abiyyi dalaguudhaaf yookaan paartiin bilisiginnaadhaa hojjechuudhaaf socho'aa jiranii kanarratti dhugatti gaddeebinee nuti akka ilmaan Oromootitti qabsoon keenya kan kaleessa nuti itti wareegamne qeerroo Oromoo nama 5,000 itti wareegne diinan butamtee jirti uummanni Oromoo ammallee warraaqsa haaraya qabsoo haaraya bifa adda taheen kaddaan hin cinne hamma bilisummaa isaa galmaan ga'utti itti fufuun qabaan jedha. Kabiraan mallee koree araaraa haaraa dhaabbattee jira. Koreen tun woboo jaalmarroo akkasumas goggoollicha warra bosona jiru bosona galchuuf maqaa jedhu qabatanii gadi bahanii mee waraanni bosona jiru ka jaalmarroo fi jaalgollicha akkasumas warroonni biraa hoogganan haa galammoo hin galin jetta. Kuni ani akka lamatti ilaala. Wanni araara jedhamu tokkoffaa mootummaa sanii waan jiru natti hin fakkaatu. Mootummaan kun kan ittiin araaraman adoon taane mootummaan kun kan ittiin dhaanii uummanni Oromoo hundi hidhatee jaalmarroo fi jaalgollicha wajjin fuula duratti tarkaanfatee mootummaa Abbaay irree kana qawwee malee wanni isa buusu karaa nagaatiin nama 5,000 itti dhabne karaa nagaatiin kanarra qabsoon keenya butamtee jirti waan taateef akka haaratti uummanni keenya ta'uu hin qabuun jedhan akka kiyyatti. Okay, dhaamsi mee Abiyyi Ahmad jecha tokko lamaan ibsi. Abiyyi Ahmad tokkoffaa uummata Oromoo irraa bu'uu qaba. Biyya san bulchuu hin dandeenye jechuudha. Nama biyya san bulchuu hin dandeenye bu'uu qabaa jechuudha. Qeerroo Oromootiin kan qeerroon Oromoo itti wareegamee itti kenne wareegama qeerroon Oromoo sun itti kaffalee isatti kenne inni kun akka laayyootti ilaalee keessattuu seenota uummanni Oromoo qabu baay'ee isaa biyya san keessaa diiguudhaaf seenaa kijibaati jedheetiin kanuma kaleessa nafxanyaa Minilikii fi warroonni harmaa fi harka uummata Oromoo mure ittiin fayyadame ilaalcha san qabatee deemuun isaa keessattuu baay'ee na gaddisiisa. San qofa osoo hin taane ammallee wannan dhiisee bira dabruu hin dandeenye kanama aarsu jechuudha. Maali yoo isin jettan waa'ee karramarraa kan inni kaleessa hidhee Abiyyi dubbate obboleeyyan keenya kasumaalee kan inni kan waliin qabsaa turan kan uummata Oromootiif wabii ta'anii kaleessa akka uummanni Oromoo jaarraa meeqa dura jechuudha. Uummata keenya bakka uummanni keenya itti qabsaa'ee bakka uummanni keenya ittiin keessatti ijaare uummata Sumaalee irratti ashaboo naqee uummata Sumaalee akka isaan uummata Oromootiif waliin taane irratti hojjete san ni balaaleffanna kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha. Hayyuu galata obboleetti teenya Oromoo takka muluu wajjin jira muluun yeroo baay'ee hiriira nagaatti irratti argamu takka qabsoo Oromoo keessatti keessaaf ta'een beektu waan dandeettu yeroo hundaa gumaachuun beekamti daa'ima harkaa qabdi uummanni Oromoo otuu dhumaa jiru daa'ima qabadhee manatti naafuu sagaleetti hin dhageessi jechuun asitti argamte muluu mee haala biyya keessa deemaa jiru kana gabaabsi naa ibsi maal sitti dhaga'ama? Haalli biyya keessa jiru dhugaatti baay'ee nama gaddisiisa. An akka ilma intala Oromoo tokkotti gadda baay'eetu natti dhaga'ama. Gaddi mana keessa teennee gaddinu manuma keessatti hafaa sagalee kennaa uummata addunyaatti dhageessisna jennee baane. Anis akka Oromoo tokkotti wanna narraa eeggamu sagalee kiyyaa uummata addunyaatti dhageessisan jedhee ba'ee kana fakkaata guyyaan har'aa uummata Oromoo biyya keessaa sagalee kennaa dhageessisuudhaaf baay'ee. Okay. Mee muluu waan an si gaafadhu mootummaan bilxiginnaa Abiyyi Ahmad jechuun amma haalli biyya keessa jiru hundi kennayyuu hin beekna amma koree araaraa jedhanii waan haaraa dhaabanii jiru woboon bosona jiru jaalmaroo jaalgollicha hundi isaanii haa galan jechuun araara yeroo lammaffaatiif eegalanii jiranii mee kana irratti woboon haa galu moo hin galin jettame?
An akka kiyyatti kan dur galeefu baay'een gadda baay'een natti dhaga'ama. Anis akka Oromoo tokkotti dogongora tokkoon qaba ture. Yeroo duraan akkuma galaniin yeroo hiikkachiisanii nagaatu caala jennee deeggarsa Dr. Abiyyi nutis godhaa turre. Egas immoo uummata hidhannoo qabanillee akka hiikkatan gan jedhu sagalee kennaa turre. Garuu yeroo ammaatitti dogongora guddaa ture. Nuti waa tokko dhiifama Oromoon akka Oromootti dhiifamatti amana. Nama dhiifamaan itti amanu waan taaneef waan san yaadaa turre sun dogongora guddaa ture jechuudha. Wanne yaadachuu qabnu yeroo wayyaaneen biyya keenya galuu waggaa 27 dura adda bilisummaa Oromoo akkamitti foonatti ogguree kuwwan kan du'anii kan marziidhaan fixanii warri raahafe hambaan immoo hagarraa seenaa sannuu kaayanii jechuudha. Isaanis immoo akkuma amma galan kanatti deemanii sosobatanii waadii galanii fi biyyatti galchanii Oromoon gara laafaadha gowwoomn qabnu gara laafooma malee wanna gara laafaa taane nutti fayyadamanii eega galanii immoo warroota hiikkatanii karaa nagaatiin poolisii Oromiyaatti makaman keessaa meeqatu karaa irratti har'a kara bulaa ta'ee bakka itti bu'uu dhabee meeqatu ajjeefamee jira. Kan qabsaa ta'eef onnee Oromummaa qabu ajjeefamanii jiru. Kaawwan summiidhaan ajjeesanii sila kanaaf amma achi nuti qabsaa qabnu jaalmarros ta'ee qeerroon Oromoo hundinuu qabsaadha. Hin hidhanne malee. Kanaaf eenyuunu haraara wanni jedhamu hin jiru. Haraarri Minilik wajjin haraaramfamu hin jiru. Abiyyi harka mirgaa Minilik. Abiyyi ilma guddisaati. Abiyyi dhiiga Oromoo waan hin qabnee fi Oromoo irratti har'as taphachaa jira jechuudha. Kanaaf nuti Minilik gaafa galu Minilik miti kan waraane. Oromoo harma hoosisee Kiristinaa kaasee soddaa godhatee Oromoo nu waraanaa ture jechuudha. Ammas immoo soddaa Miniliktu nu waraanaa jira. Kanaaf haraara jedhamu tokko sin jiru. Wanni inni amma haraara jedhee walii godhoofu kuni haa Oromoon of dagatee gurra isaa qalbiin isaa lama taatuuf. Oromoon amma qalbiin isaa laman ta'u. Oromoon onni dhaggeeffachaa jiru tokkoof tokko filannoo kana dhaggeeffachaa jira malee Oromoon fincillaan isaa dhiisitii wayyaaneedhaaf hin deebine. Wayyaanee gabrummaa Mangistuu Hayilamaariyaam warra jissee gale jechuudha. Isaaniyyuu ofirratti hin bulchine sila Abiyyi Ahmed dhiise. Abiyyi siyaasaa hin beeku. Abiyyi nama mallaqaaf bitamu ijji isaa mallaqaa fi akka dubartii piyaasaa fi sabattanyaatti karaarra dhaabbattu inni suuraa uummata wajjin ka'uu qofa wanni isaa uummata addunyaa kana afaan isaa arraba akka dubartiin dhiira bittuun arraba saniitiin uummata bitee mallaqa barbaada. Nama kiisii isaa guuttachuu barbaadu, nama aangoo jaalatu, nama faarfamuu jaalatu. Namni faarfamuu jaalatu immoo hin hinaafa jechuudha. Namni biraa faarfamuu hin barbaadu waan ta'eef Abiyyi namni amanu ani akka kootitti hin amanu. Wanna kana immoo ofitti qofoon osoo hin ta'in nan qabadhu seenaan Abiyyi akkuma seenaan Minilikii barraa'ee ilmoo kootitti haa aanuufan barbaada. Ani ijoolleen qaba. Ijoollee kootii seenaan Abiyyi maal akka ta'e nan barsiisa jechuudha. Kuni jechuun immoo seenaa isaa balleessaa deema malee seenaa isaa tolchaa hin jiru jechuudha. Kanaaf haraarri jedhamu hin jiru soba. Yoo haraara barbaade taanaanii dhugaa haraara barbaade taanaan uummata adda bilisummaa keessaa aangoota hidhaman gadaa lakkisu. Dhugaa haraara barbaade taanaan Jawaar Mohaammed firiidamiidhaan Itoophiyaa keessatti socho'ee haa qabsaa'u. Dhugaa inni nama dimokraataa yoo ta'e. Namni dimokraataa yoo ta'e dimokraatiin nuti biyya dimokraasii keessa jira waan ta'eef waa'ee dimokraasii beenna. Dimokraasii jechuun maal akka ta'e Abiyyi fi waan galeen natti fakkaatu. Kanaaf Abiyyi dimokraataa taate uummanni Oromoo siif haraaramu yoo barbaadde ta'e seenaa kan kee tolfachuu yoo barbaadde ta'e warra qabsoo bosona keessa jiru osoo hin ta'in uummanni ati ajjeesaa jirtu jaarmaarroo miti. Wakinnaa mootu warra qabsoo bosona jiru miti. Ka ajjeesaa jirtu uummata Wallaggaa Oromoodha. Kan ukkaamsitee irra ciisaa jirtu uummata Oromoo Wallaggaati. Kanaaf uummataa jiru warra qabsaa miti uummata nagaati. Warri gudeedamaa jiru warra caakkaa keessaati miti. An dubartiidha. Seenaa dubartii baay'ee na dhukkuba waan ta'eef dubartiin tamiinuu haadha taanaan uummata ijoollee ofiitii fi bachoo guduunfitee akka qabsaan ijoollee ofii manaa gadi yaasuu qabdi. Duuti yoominuu du'a. Jiraannus jiraachuu baannus kana caalaa duuti hin jiru. Du'a osoo jirtu eenyummaa keetiin tuffatamtee sabooma keetiin maqaa keetiif arrafamaa ittiin jiraattu kanarra duuteetiin
osoo sirraa baate wayya qabsooftee du'uun illee waan tokko kanaaf wanna kana wanni ani natti dhagaamu jechuudha. Galatoomii dhumarratti gaafii tokko si gaafadhaa gabaabsitee naa deebifta amma mee dhimma laga Abbaayyaa kaasanii jedhu jechuun yeroo baay'ee Abiyyi Ahmad yeroo qabsoo Oromoo haajaagu jechuudhaaf ajandaa haaraa gadi baasa amma dhimma Abbaayyaa kana gadi baasee mee Oromoon dhimma kana akkamitti ilaaluu qaba? Dhugaa dubbachuu fi ani Oromoodha. Oromoonni akka Oromoo Itoophiyaa keessatti akka Itoophiyaatummatti laallamna anaaf gaafiidha. Sun hin jirtu. Bakka san hin jirretti Oromoon yeroo hunda hin du'a. Lola Xaaliyaan irratti Oromoo Sumaalee irratti maali jedhanii amma isaan lafa dhiitan kana qabsoo san hunda kan godhaa ture Oromoodha. Har'a qaruu qabsoon sun kan Miniliki. Miniliki fi waggaadhaani shaamaan ifee fi siidaan isaa dhiqamaa fi jiraata jechuudha. Garuu Sida naannolee haa diigamu bakka jedhutti bakka sida Oromoo soba jedhamee haasawamutti Oromoon ammas Abbaayyaaf deemee du'ee hoo seenaan isaa dhugaatti galmaa'ee Oromoon akkana bakka akkanatti du'ee jedhamee seenaan isaa kaayamaa fi bakka kun hin jirreef waan seenaan qabne tokkoof Oromoon harkas afaan isaatis hin banu harka isaatis hin middu an akka kootitti kana wanni hin dabarsu Abbaayyaan kan Gondariif Gojjameeti bishaan Abbaay Oromoon ittiin fayyadamtu. Abbaayyi noo barbaadanii nuti dura kabajaa nutti haa kennan. Kanaan booda Abbaayyi miti unkaan Gondariif Gojjamee miti Finfinnee saadhaan yoo barbaadan inni nudhaa jira. Mootummaan biyya keessa jiru maqaa Oromoo fi qalama Oromoo dibateeyyuu Oromoo fixaa jira unkaan Masri dhiisiti Gibxii dhiisiti. Yaani Gibxii nu ajjeesu nu wayya Abiyyi nu ajjeesurra. Ulfaadhu. Oraazii Entertainment.